Taateewwan seenaa Itoophiyaa irraa fi bilisummaa lammiilee isheetiif bu'uura ta'anii darbanii keessaatii injifannoon Adwaa isa tokko ta'uudha hayyoonni seenaa kan dubbatani. Injifannichi tokkummaan injifachuun akka danda'amu kan ittiin mirkanaa'ee fi Itoophiyaanonni boquu isaanii kan itti ol kaafatanii gurraachonni addunyaas taanaan kan itti boonanii ta'uu dubbataniiru. Ka'umsa waraanichaa keeyyata 17ffaa walii galtee Waacaalee ta'uu kan dubbatanii hayyoonni seenaa fi kaadhimamtoonni digirii 3ffaa Mallasa Ijaaraa fi Mabraatuu Girgisoon diddaan walii galtichaa garuu injifannoo Adwaa gurraachonni addunyaatti boonanii galmeessee darbee jiran kaasanii. Waliigaltee Wucaalee kana sababa battalaa kan ta'e sababa battalaa waraana Adawaa kan ta'e Adawaan akkuma beekamu lola gurraachonni Afrikaa faranjoota kan warra adiitti injifatan bara 1888 keessa fi mallattoo eenyummaa biyya kanaa ta'e akkasumas immoo mallattoo bilisummaa Afrikaa ta'ee kan itti fufee dha jechuudha. Eertiraan kan Wucaaleen kenname hanqateetu Xaaliyaaniin barbaacha waan dhufteef lafa masaa'uu bal'ifachuu waan barbaaddeef Itoophiyaa qabachuu waan barbaaddeef Eertiraan nagaa waan hin jenneef lolli ka'ee jechuudha. Lolli guddaan Wucaalee tiriitiin akkuma ta'etti jiru jechuudha. Fedhii Italiin lafa bal'ifachuudhaaf qabdutu waraana kaase. Sababa sablammoonni hundi kallattii afraniinuu waamicha biyya irraatii dhufe tole jechuun wareegama lubbuu kaffalanii jiru kan jedhani hayyoonni seenaa kunneen gaheen uummata Oromoo fi gootota Oromoo garuu guddaa akka turedha kan dubbatani. Tokkoffaa Gabayyoo Laale, lammaffaa Fitaraarii Garasuu Birraatu achitti du'an nama meettati. Sadaffaa Caacaa Doobbee nama jedhan asuma nama Qimbibiitu Shaanoo kana isaan achumatti boqotan kan dirrime waraana sanarratti du'an. Warreen lubbuu dhangalan warreen akka Baalchaa, warreen akka Habte Goorgis, warreen akka Mokonnin kanneen baay'ee jiru. Muhammad Alis booddee onkan immoo Raas Mikaa'el booddee nama lubbuudhaan turanii booddeeyyuu seenaa biyya kana keessatti gumaacha guddaa taphatanidha. Kanaaf waraanicha hoogganuudhaanis haa ta'u, fardaan loluudhaanis haa ta'u, waraana lafootiinis haa ta'u dhugaa yoo dubbanne Oromootti kan qixxaatu hin turre. Garuu Oromoo qofa duule no jechaas hin jiru. Lakki uummata Itoophiyaa hundatu itti dhiige, uummata Itoophiyaa hundatu itti madaa'e lubbuutti wareege jechuu kiyyaafan. Fardi Oromoo namni ilmi Oromoo namni asuma Oromiyaa keessatti dhalatee guddatee jedhee kanaaf seenaa Adawaa keessatti Oromoo fi fardi Oromoo iddoo guddaa qaba. Ragaaleen seenaa akka katabanii darbaneetti taanaan Xaaliyaaniin Itoophiyaa weeraruun yeroo waraana banteetti kutaaleen hawaasaa hedduun mooticha yeroos biyya bulchaa ture irraati gammachuun qabanidha. Ta'us garuu diinni dhufe hunda kan bituu fi kan gidirsu hunda caalaa haadhaan kan fakkeeffamte biyya xiqqeessuuf kan dhufe ta'uu isaatiin garaagarummaa fi jibba yeroos ture sana cinatti dhiisanii dhiiga isaanii dhangalaasanii lafee isaanii cabsuun diina deebisaniiru kan jedhani hayyoonni seenaa kunneen wareegama isaaniitiinis Itoophiyaan har'a hundeen ishee akka irratti ijaaramu ta'ee jiran kaasani. Waamicha biyyoolessaa godhamnaafin akkuma namuu beeku inni muufates inni jibbees jaallatees hinuma duulee jechuudha qooda irraa fudhate maaliif tokkoffaa proclamation Minilik labse sana keessatti tokko sin dhiisuu waan jedhu jira dhugaa dubbanne haftee jennaan sin dhiisuu waan jedhu jira lammaffaa biyya kanaafi lamaanuudhaanuu kan uummanni biyya kanaa buqqee to'ii lolee jechuu kiyyaafan. Maaliif biyya tiyya inni loles inni kan ka'ee loles birmadummaa biyya kanaa deebisaniiru walii walumaan jechuu kiyyaafan. Diinni alaa akka bara sana biyya weeraruu dhufee jiraachuu baatus dhaloonni amma kanarraatii waa hedduu barata jedhanii jiru hayyuun seenaa fi kaadhimamtoonni digirii 3ffaa Mallasa Ijaaraa fi Mabraatuu Girgisooni. Biyya jechuun maal jechuu akka ta'e yoo xinnaate biyya jechuun maal jechuu akka ta'e dhaloonni irraa barata. Wareegamuun biyyaaf wareegamuun maal akka ta'e at least hagamta akka dirqamni lammii maal akka ta'e dhaloonni ammaa irraa barata. Hammamta akka tokkummaanis akka barbaachisu dhaloonni ammaa irraa barata. Maal jechuu keessaa ta'e dhimmi biyya keessaa dhimma biyya keessaati. Dhimmi waloo immoo dhimma walooti. Muufannaa kan ofii keessatti qabatanii otoo muufatanii jiranii keessatti qabatanii biyyaaf duun akka danda'amu biyyaaf wareegamuun akka danda'amu dhukkubbii ofii dhokfatanii biyyaaf jiraachuun nama barsiisa jechuudha. Uummanni keenya inni Adawaa irratti raawwate sun kiyyaa jedhee fudhachuu qaba. Kana qofa otoo hin taane Itoophiyaan kiyyaa miti jechuu dhiisuu qaba. Itoophiyaa irra maalan qaba kan jedhu kana lafa kaa'uu qabna jechuudha. Maadhaaf biyya kana nuti ijaara jennee
nutu asiin ga'e jenne karaaf kamiiniyyuu haa ta'u dhiiga baay'eetti lola'ee lafee baay'eetti cabee hambaalee Oromoo baay'eetti badee jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya adawaan kiyya jedhee fudhatee gara fuulduraattis immoo wal dhabdeen jiraachuu danda'a, dhiisuu danda'a. Wal dhabdee san wanni biyyaatti wal qabsiisuu dhiisudha.